Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaallattoota gartee obboleeyyan keenya mee irraa sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo hedduu warraa fudhachuu malee warra dabarsuun turre arragaa sooshaal miidiyaa kanarratti gara viidiyootii gabaabaa tokkoon waa isin daawwachiifna. Fakkeenyaaf namoota gartee lafa televiziyoonni yookiin TV diishiin ittiin argamne yoo jiraatte karaa gabaabaadhaan gartee chaanaalota gartee laaluu barbaaddu kana yoo hordofuu barbaaddu ta'e gabaabumatti akkaataa kamiin hordofnaa kajuu chaanaala gartee HD Streamz jiru kana chaanaala kanaanii appilikeeshina kana jechuudha. Appilikeeshina kana keessatti chaanaalonni spoortii waa hunda as keessatti argamanii fakkeenyaaf amma asirratti spoortii jira, muuviin ni jira, ijoolleen ni jira, infoo ni jira, lifestyle news, religion jira, amantii waa hundaaf keessa qabatee jira. Akkuma asii agartan amma fakkeenyaaf asirra dhufnee naashinaal jiyoogiraafii yoo jenne naat GO yoo jenne akkana nu fida jechuudha. Amma kun naashinaal jiyoogiraafiidha. Kanneen keessaa tokko filannee akkanatti yoo kilik irra goone liinkii fiduus ni jira, liinkii dhaba pileeyif godhuus ni jira jechuudha. Saniifuu akkanatti maraa jechuudha. Kun amma asirra maree sakandii muraasa booda ni taphachiisa. Fakkeenyaaf amma koonnekshinii ati fayyadamu jirtu koonnekshina saffisa bareedaa qabu yoo kan ta'u ta'e yeroo gabaabatti gartee kan pileey ta'u ta'a. Fakkeenyaaf keessaa gartee namoota gartee ispoortii fi waan intarteeymentii wantoota gartee neecharii uumamaa ta'an daawwachuu barbaaduuf hedduu gartee barbaachisaadha. Sanuu lafa gartee TV'n sitti hin dhiyaanne yoo jiraatte fakkeenyaaf bakka akka kaampaasaa fa'a naannawaa kanatti chaanaala wanti piroogiraama akkanaa kana Maintenant qu'elle a abandonné ses petits, elle n'a plus qu'une haala kanaan jechuudha. cherche elle aussi des charognes dans la neige. Fakkeenyaaf amma gaa koonnekshinii saffisa waan hin qabneef malee haalaan gartee karaa waayifii faa yoo daataa ta'u baatee waayifii saffisa qabu ta'e saffisaan hojjetaa jechuudha. Amma asumarrattuu chaanaala gartee ispoortiidha yookaan laayif ispoortii jettaani laayif ispoortii keessaa laayif VPN ka qabu sii fida asirra dhoyita liinkuma barbaaddee dhoyita saffisa ajaa'ibaatiin gartee dalagaa jechuudha. Made by Carson, Willock with a rebound, 3-2 Newcastle. Joe Willock keeps up his record, now scoring in each of the last 5. You have to feel a bit for that man though. Not a great penalty, a really poor penalty, and that actually helps Willock out in that Scott Carson dives past the ball and it hits him on the inside of the palm and rebounds back into his path. And fortunate for Willock. Qalaalumatti gartee asirra dhufna biroosaruma feenu kiroom feenu intarneeta barbaachisaa taanaa wanta bannee achuma keessaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf UC biroosariin banee isin garsiisa. UC biroosar keessatti ayyee appkimart.net kajuu kana appkimart.net akkuma agartan kana appkimart.net kajuu okkee gootanii itti barreessitan yoo gartee wanti ta'eesi sarchi godha appkimart.net ni dhufa. Yeroo inni kun dhufu latest application faa jira akkana fidaa jechuudha. Appkimart jalatti jechuudha. Appkimart jalatti yeroo fidu amma yaasaayin TV Redbox waan akkana jiru kanaa jira as keessatti. Amma fakkeenyaaf akkana goona HD Streamz
go jennaani qaxxitaa chaanala kana nu fidee jechuudha. Kanarra dhoyna click goona. Achi booda HD Streamz download jedha meega size isaa version isaa 3.5 takka meegaabaaytii 14.3 kana asirratti download jennaani jechuudha. Asirratti qabnee download goone install eega goone booda qaxxitaa accountii takka waan maal naguutiin jiru ofumaan program barbaadan gara 600 olii isinii fida jechuudha. Feetu spoortii feetu waan maati barbaadde aljaziiraa kana waan hunda fide amma kuna download ni eegalaa jira waan hin buusee jiruuf hin eegalin jeetiin bira dabra akkasii gaa'eeti chaanala hedduu bareedaadha. Waan barbaaddecha keessa seentee gartee daawwachuu dandeessa. Chaanalli kun wanti proogiraamni appilikeeshinni kun chaanaloota hedduuf keessa qabatee jira. Lafa televezyiiniin fi DJ'n ittiin argamne kan konnekshina wifi qabdu gartee waan laaluu barbaaddu yeroo takka asumarraa buufattee laaluu dandeessa jechuudha. Amma qalaalumatti asirra dhufta. Kana dhoyita live spoortiin tokko deemuu yoo jiraate asumarratti ejjetta. Live spoortii sun qaxxixuma sii banaa jechuudha. Tapha kubbaa miilaa haa ta'u taphuma fedhe haa ta'u qalaalumatti manuma teesse. Can you zoom this one up, Sony, or do you have anything else? Oh, thank you. Ala kulli haal gabaabumatti kana fakkaata. Daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jira. Fuulduratti inshaallah viidiyoo miidhagoo haala bareedaadhaan hojjedheetiin isinii dhiyeessa. Ammaaf kanuma like share godhaa. Nageetti wanti biraa walitti deebina.